bakka jirtanitti nagaan keenya sinaa dhaqqabu jecha odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaa argachuudhaaf YouTube chaanaalii keenya Oromummaa Tube jedhu subscribe like share gochuu hin dagatinaa kallattiin gara oduu ijoottan Miidhaan dubartoota guyyaa guyyaadhaan dabalaa jira seerri biyyattii tanallee hagam hojiirra oolaa jira kan jedhu stiil gaafii keessa nama galchuudha. Yooyaa akkam jirtu. Egaa dhiyeenya kana obboleettii keenya modeela Qaanani addunyaa sababa hin beekamneetiin lubbuun ishee darbuu dhageenyee turre. Qaamni kan shakkame jechuudha. Seera jara ooleetii qorannoon adda addaa akka gaggeeffamaa turan maddeen beeksisaa turanii jechuudha. Egaa gidduu kana ammoo fuula TikTokii obboleettii keenya Qaanani addunyaa irratti suurri kuni kan na duuba argaa jirtan kun jechuudha gadhiifamee jira. Hawaasni ammoo suurri kuni dhuguma kan Qaananiiti moo miti kan jedhu egaa mi adda addaa kaasaa jira jechuudha. Suurri kuni gadhiifamuusaa qaamni kana ilaallatu keessattuu maatiin modeela Qaanani addunyaa dhimma kanarratti gadi ba'anii otoo ifaatti waajee dhangaariidha yaada jedhuun qaba. Egaa gaafatamtoonni dhimma dubartootaa fi daa'immanii waan kana sirriitti hordoftanii miidhaan dubartootaa fi daa'immanii irratti raawwatamaa jiru yookaan immoo ga'aa jiru kana hir'isuudhaaf hojiin sirriitti cimee hojjetamuu qaba. Yaada jedhuun qaba. Nu dhaggeeffachaa nu waliin waan turtaniif guddaa galatooma sanan jecha odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaatiin amma walitti deebinutti nagaan nuuf tura.